Ashamaa harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fuudhaanii akkasumas amantoota kiristaanaa baga usaannaadhaan isin ga'e isiniin jedha. Amiin. Baga walumaanuu geenye. Harka buskuutii jedhadhaan hojjetamu akkaataa oliin hojjetamu hojjenna jechuudha. Kottaa na duuka bu'aadha. wantoota kishtaadha, kireem karameellaa, ada kireem karameellaa, jibil cheesii akkasumas biskiitii iddoo sitti hojjechuudha kan jechuudha. Na waliin bu'aadha jenna kottaa na duuka bu'aa isiniin jedha. Ifama harka tokkoon hojjechuun beeku dhugaa asitti jeelii naqee jira jechuudha. Gaantii godhadhee waan ture garuu gaantiidhaan bilbila akkatti qabu wallaale jechuudha. Meeqoo ana yaala dhugaa harka tokkoon hojjechuun beekani na akkasatti jedha. Gaantii godhadhee waan ture garuu na hojjisiisuu dinna nan baafadhe. Nah, kasih momo bishaan itti naanna'aa jechuudha. Jeelii bishaan gaffaa danfifamee jechuudha. Kaza ibiddarra goona jechuudha. Ibiddarra goonee isaati tokko lokkosee weeti. Zaina masalah jechuudha. Mis godhaa jira jechuudha. Naafitti immoo qishxaa itti naqaa jechuudha. Naafitti jibilchiisi kana afur na barbaachisa jechuudha. Isa kana afur baay'inaan ibsamu. Isa afur kana na barbaachisa jechuudha. Jibilchiisi Rabbi. Nah, isa kireemii kana isa lama na barbaachisa jechuudha. Inni walakkaa sama baay'ee kireemii karameellaa isa lama isa kanatti naqee jira jechuudha. Minum bana. Harka tokkoon dhugaarratti harki tokko waan hojjechaa harki tokko dhuguma waan hojjenne Rabbi jasma. Isa soosii isaa kana hin barbaachisu. Isa keessaa kana bichaadha kan barbaachisu. Kireem karameellaanii. Mammoo indaanna jechuudha.
waliin bu'aadhaan daakashee sagalee qaba waan ta'eef amma kan dafee jira jechuudha. Karameellaan kuni amma qorrootti nan tura. Dafee jira jechuudha. Achiin booda gatee xumuramee gubbaa irraan godhaatti naqa jechuudha. Waan jechuun gizee akka tokkoon dhugaa rabbi. Nyaataaf daraddara jechuudha jalasaa. Maaliif caccabdii biskuutiin busuk jettee biskuutiin dhugaa rabbi jechuuf qoone. Gubbaa irratti naqa jechuudha jeelii kana. Xiqqoona jalaa u'e shaan qorraa itti qaca jechuudha na u'e beektu. Kaza ammas itti dabarla jechuudha. Isuma kana biskuutii kana hin daraddara gubbaa isaa irratti. Shaatti daradaree achiin booda immoo ammas jeelii kanatti keenya jechuudha. Gubbaa isaa irratti jeelii harka tokkoon dhugaa waa takkan hojjetan rasmaa. Kaza ammas biskuutii itti dabala jechuudha. Kaza akkaati daradarre jechuudha. Ammas immoo xiqqoo irratti qiqqeenya jechuudha.
keessatti daakessan itti godha jechuudha. Akka tokko natti ta'e dhugaa gara galcheen hojjedhe tan immoo kushinaan tun xiqqashuudha. Kushinaan iddoon intini godhunaaf ofitti gara galchee hojjedhu natti toluu didee kanaaf fan akka itti hojjedhe jechuudha. Kushinaan xiqqashuudha. Kushinaa xiqqashuu keessatti sitti hin tolu ofitti gara galchitee waraabuun. Hunda mul'isu waan ta'eef booda immoo akkatti oliin geenya jechuudha. Biskuut jeel baay'ee jaalatu jalattiin mana kanaa. Fattuuriin keessaa za ifama firiijii keessa godhama. Firiijii keessa akka qaseqqasu jechuudha. Na akkasii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Iddoon natti mijachuu dide dhugaa. Nana kushinaan xiqqashuudha. Akkasii isiniin jedha maatiiwwan koo. Iddoo tokko galatamaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa tura irra deddeebi'ee dhugaadha. Naamma kana xumuranii jira. Firiijii keessan godha jechuudha. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha maatiiwwan koo. Maaliif laayikiin keessan komentiin keessan na jajjabeessa waan ta'eef inna laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma xumuramee jira. Akka qorruudhaaf firiijii keessan galcha jechuudha. Wayyu harka kun danda'in qabu dhugaa. Ay mee nayyaala na akkasii isiniin jedha. Aanoo firiijii keessa galchee jira jechuudha. Na turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha maatiiwwan koo. Viidiyoo biraa walitti deebinutti